Mudannoon ajaa'ibaa jireenya kee keessatti ta'uu danda'a, tajaajila kee keessatti ta'uu danda'a. Wanta ati dabarsiteef wanta ati of harkaa qabdu maa inni? Golli kee mudannoodhaan guutuu akka ta'e dhaga'eeraan quban qaba. Okay. Sirriidha, sirriidha. Egaa mudannoon baay'eetu jiru. Jireenya dabarsitee keessatti namni mudannoo hin qabne jira jedhee yaadu. Garuu ani mudannoon ani qabu baay'ee mudannoo gaafatetti dafee kan na keessa dhufe isuman siif kaasa. Akka carraa ta'e bara kutaan biyyaati kutaa 12 baradha ture. Otoon kutaa 12 baradhu baricha sana keessa waan na mudate egaa baay'ee nama ajaa'ibaa. Waaqayyo mudannoo akkasii namatti hin fidiin hin jedha. Innis kiiboordiin hojjedha ture, taphadha ture siin jedheera egaa. Akka carraa ta'ee ijoollee baay'ee qabna, ijoollee kiiboordii taphatan akka carraa ta'ee guyyicha kan kooti egaa. Gurmuu qidaamee yookaan sabban duraa shaakalchiisnee sanbata ganamas dhaqnee hin qabsiisna ture. Akka carraa ta'ee qidaamee sana shaakalchiisee nuuf bareedee gallee ganamas dhaqe. Otoo amma amantoonni yaa'anitti kutaa biraa keessatti dhaqan nuyi shaakallu. Egaa otoo iddoo ijoolleen dhaqiin sanaa sanbata guddaa sana jechuudha. Kaleessa isaa akkan galeen goondaa namni hin beekne jira. Goondaatu dhufee ture mana ani kilaasiin ani keessa taa'ee baradhu. Kilaasii makeenya keessaa yeroon siin jedhu manuma keenya keessa taa'een baradha. Achi keessa goondaa dhufee ture daayireektii maanii gaagalgalichaa waanii goondaa kana balleessu kana yaalaa turre akkuma ta'etti galgalicha badee rafnee bulle. Egaa 12 kaanee ijoolleen kun waan nu eeganii fi ijoollee kana shaakalchiisuun deema miti ree. Irrimi na dhageetu rafeera wayyaa koo kabiraa jijjiirradhee fiigee man dhaqe gurmuu bira gurmuun taa'ee na eegu bilbileen na waamu. Egaa gaafanii achi gahee shaakalchiisee maalti nan jedhe goondaan galgala dhufee ture miti shaakalchiisee isteejii qabanne shaakalchiisee ka'ee ijoollota kana dhaqnee kaawwannee ijoollonni faarfannaa biyyatti immoo tarmii jalqabaaf lammaffaa faarfatama. Isa jalqabaa marsaa sana marsaa isa jalqabaa bakka qabatu jedhee lubni gaafa ijoollota kana karaa baasu ani egaa goondaanii dooshin durmaa gaa I think durmaa bakka qabatteetti natti fakkaata. Hamman dhaqee deemee achi gahe daqiiqaa mana nanii jiraadhuuf charchiin keenya gidduu daqiiqaa yoon suuta deemee daqiiqaa 8 yookaan 7 gaafanii dhaqee shaakalchiisu goondaan kun hin jiru iddoon jiru hin beeku. Gaafan ani dhaqee kiiboordii kaawwadhee bakka koo qabadhee taa'us hin jiru. Faarfattoonni marsaa isaanii faarfannaa isaanii isa marsaa jalqabaa bakka qabatan. Dhaqeen egaa faarfannaan isaanii ni jalqabaa waalzii istaayilii waalziidha. Egaa waalzii kan jedhamu beektu ta'uu danda'a gosoota istaayilii kiyaa faarfannaa ittiin faarfatamu. Amma gaa nan jalqabee faarfattoonni kun faarfattoota barattoota jedhamu gurmuun sun baay'ee faarfatu. Faarfannaa isa ajaa'ibaa keessa too jirru egaa goondaan kuni egaa iddoo isheen qabdes sinittiin himu iddoo isheen qabdee waan isheen nagoote sinittiin himu. Egaa waldaan keenya akkamitti ijaarameera jettanii bifa fannootiin ijaarameera. Mirgaan nama jira, bitaan nama jira, fuulduraan nama jira, duubaan nama jira. Egaa sentarii mara dhaabattee tajaajiltaa. Egaa oliin ka'u dalga yoon ka'e maraatee jedhanii amantoonni hin ka'u. Faarfattoonni faarfannaa isaanii isaa dinqii keessa jiru, ajaa'ibaa keessa jiru. Balballi tokko duubaan jirti. Keessaa fudhannee iddoo meeshonni iddoo kuusaa meeshotaati. Ishee banee yoon seeni taayiltoonni laayinii kanarra jiru.
achumatti faarfannaa ani egaa akka carraa ta'e gaafa waalzii irratti socho'uu hin danda'u waalzii gaafan taphadhu. Faarfattoonni sun cimoolii waan ta'aniif isa socho'ee hin beekne nan socho'e baay'ee man socho'e. Malkaan maal ta'e raarraa naan jedhuun isaanii oolu ijoollonni muuziqaa taraan isaanii hin taane taa'u isaanis nagaa waan danda'u hin qabu nan miixadhaa. Achi dhumarratti waaqayyumatu naa adabe ta'ee hin beeku otoo itti fuftee ta'ee gudiitti ta'a ture. Afaanuma qabe. Afaanuma qabe lafa isheen buutes achumatti isa egaa lafa isheen qabdee guyyaa biraa ta'uu dandeenya. Ani waan an ta'u ta'eera. Egaa bineensa hamaa kana waaqayyo isinaa oolchuun jedha. Mudannoo kana hin qaba. Waan ajaa'ibaati. Mudannoo ajaa'ibaa qabda. Garuu addaan kunneen muuziqaa. Kunneen nan dhaabbe ciniin nadheen dhaabbe malee. Gooftaan si gargaareera. Gooftaan si gargaaree jenna sumaani. Ameen. Mudannoo kee kana gaafa kaaftu waayee yaadadde anis almost kananii seenaadhuma namaarraa kanan dhagee. Gurbaatu qofaadhuma isaa maatii waaqayyoon hin beekne keessaa amanennaani gurbaan waldaa dhaqee waldaadhaa gaafa deebi'u abbaan qabee reebee hidheetu goondaa keessa ciibse jennaan goondaanii callume deemarra yaa gurbaan achuma hidhamee dhuma ta'a goondaan isa hin ciniin sana booddee abbaan callume deema dhaabbateedha maa inni goondaan kun maatiif gurbaa kana hin ciniinu hedheetu sana booddee hidhee ture irraa hiikee deema seedhee ari'eenii jedhan. Gooftaan si gargaareera. Na gargaare. Baay'ee mudannoo ajaa'ibaati.